hundumaa walitti wacuutaa jechaadha. Yeroo hundumaa hojii dhiibnee hojii walitti taana jechuudha. Bu'aa ta'uu dhiibnee walirratti ba'aa taanee jiraannaa jechuudha. Kanaaf hawaasa qulqullaa yeroo taanu amantoota qulqullaa yeroo taanu garuu yeroo hundumaa dammaqoodha. Walii kadhata hawaasi akkasii waaqayyo isa gidduutti hojjeta. Irree waaqayyo isa gidduutti mul'ata. Waan hojjechuu qabu aktiivili hojjeta. Lafarraa harkifamaan adeemu. Waan hojjetuuf gammachuu qaba. Walii isaa gidduutti jaalala qaba. Hawaasi akkasii waaqayyo amantoota qullaa nu haa taasisu. Seera Lewwotaa keessatti gaa barumsa keenya keessaati waa'ee saba qulqullaa, waa'ee amantoota qulqullaa, waa'ee obboloota luba ba'anii dubbata sagaleen kun. Hafuurri Gooftaa Yesuus Kiristoos ganama kana luba isin haa baasu. Hafuurri Waaqayyoo ganama kana luba isin haa baasu. Ameen. Sagaleen koo dhaga'amaan beeku, sagaleen koo xinnoo gadi bu'aa dhagaa. Yeroo jireenyaan akkasii dadhabu natti fakkaata. Kanaaf laata sagaleen koo dhaga'amaa jira. Yaa Gooftaan isin haa eebbisu. Awweer isin gochuuf malee, isin dammaqsuuf malee akka inni dhaga'amaa jiru abdiin qaba. Dammaqaa. Jabaadhaa obboloota koo. Kiristoos jira. Ilmi Waaqayyoo hin dhufa. Kiristoos hin dhufa. Ilmi Waaqayyoo isinitti dhiyoo jira. Hawaasa qulqullaa ta'a. Obboloota qulqullaa'oo ta'a. Abbaa manaa qulqulluu, haadha manaa qulqulloofte, amantoota qullaani, maatii qullaani, tajaajiltoota qullaan, paasterii qullaa, raajii qulqullaa'e Waaqayyo nu haa taasisu. Ganama kana gammachuutu keessa kootti dhangala'a. Maal gaariidha mana Waaqayyo jiraachuun. Maal gaariidha fuula Waaqayyo nagaatti oolanii buluun. Maal gaariidha dubbii Waaqayyo isa damma caalaa mi'aawu kana ganamaan dhandhamachuun. Ganama kana sagalee kana gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos utuu dhaggeeffatanii gammachuu keessanitti dhangalaasa. Nagaa keessanitti dhangalaasa. Barreeffama wayii dubbisaa jiran. Asoosama wayii miti kun. Humni Gooftaa Yesuus Kiristoos keessaan akka inni hojjetu amana. Kun sagalee Waaqayyo isa qulqulluudha. Kun sagalee Waaqayyo isa maqaan qabneedha. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Waaqayyo immoo sagalee isaa kana duukaa hin hojjeta. Harki Waaqayyo hin diriira sagalee kana duukaa. Caal jedhee nan dubbachiisu ganamaan na kaase. Nu bira amman qorratu jira nu bira. Nu bira qorra. Yoona kana yommuu qorra kana keessa na kaase caaluma jedhee nan dubbachiisu. Haleluuyaa. Isinii dhaggeeffachuu qabdu obboloota ko. Dhaggeeffachuu qabdu. Fayyaatti. Fayyi obboleettii ko. Fayyi obboleessa ko. Fayyi mee nama Waaqayyoo ta'e. Mee mucaa Waaqayyoo ta'e. Perfect. Qullaa isirriitti. Mucaa Waaqayyoo ta'e. Amanami Waaqayyoof. Jiraadhu Waaqayyoof. Ta'e Waaqayyoo keetiif. Iddoodhaan of hin madaalin. Bakka jirtu of hin safarin. Haala kee keessatti of hin ilaalin. Nama wajjin of hin safarin. Safara kee ganda Waaqayyoo godhi. Kiristoos biratti of geessi. Ilma Waaqayyoo wajjin walitti dhiyaadhu. Utuunni si eebbisu argita. Utuunni si hiiku argita. Holy Community. Saba qulqullaa Gooftaan nu haa godhu. Hafuurri Gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee kanaan jireenya keenya keessatti hojjetu. Waan lamaan tokko dubbadheen walitti qaba. Isa dhuma torbaffaa. God is blessings. Eebba Waaqayyoo. God is blessing inni jedhamu kuni eebba Waaqayyoo inni jedhu kuni maal jechuudha beektu? Eebba Waaqayyoo boqonnaa 26 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Minan dubbisa laakka jedha. Amma gaa kutaa keenyatti lafee kunoo. Iddoon jirutti dhufne amma. Waaqayyotti fufee ani Waaqayyo Gooftaan keessan waan ta'eef isin Waaqayyoolii tolfamoo hin waaqeffatinaa. Bifa qirixamee utubaa dhagaa isaa qulqullaatti ilaalamus hin dhaabbatinaa. Isin dhagaa bifni itti baafameef sagaduudhaaf biyya keessan keessa hin dhaabbatinaa. Ani Waaqayyoodha. Isin sanbata koo eegaa iddoo gosa qulqullaafis ulfina kennaa jedhee jalqaba. Maal jedha? Waa'ee eebba Waaqayyoo itti fufa gaama. Itti fufa. Isin akka seera kootti yoo deddeebitan abboommii koos yoo eegdan akka isaatti yoo hojjettan yommus jara laakuno lakkoofsa 4 irratti. Eebba Waaqayyoo inni jedhu abboommii isaa seera isaa eeguu keessa eebba Waaqayyoo argamudha. Eebbi Waaqayyoo si jiru beektu abboommii isaa eeguu keessa argama. Abboommii Waaqayyoo inni nuu kenname immoo seera isaa keessaa ba'e. Seerri Waaqayyoo maali yommuu jennu Waaqayyo mataa isaa kan ibsudha. Bakka kanatti Waaqayyo saba isaa gargaaruudhaaf, saba isaa eebbisuudhaaf, saba isaatti dubbachuudhaaf maal inni kan inni ergaa jiru sagalee isaa. Sagalee isaa kanaan immoo eebban isin ilaadhaa. Eebba Waaqayyooti inni jedhu kun egaa
maal keessaa dhufa abboommi waaqayyoof buluu abboommi waaqayyoof jiraachuu keessaati argama. Yeroo tokko hojjetanii yeroo tokko ba'anii galanii yeroo tokko tajaajilanii qofa utuu hin ta'in jireenyi keenya waaqayyoo irratti bu'uureffatee dhaabbachuurraa kan madde eebbii akka inni baay'atu dubbata. Abboommi koo yoo heddan ija qabaa jedha. Isa booda tokko ni ilaalla. Eebbi abboomamuu keessaa dhufu maal akka ta'e dura keenya kanatti jira. Zabra, God is discipline for covenant breaking. Adabbii waaqayyoo warra abboommi isaa cabsan irratti fidu. God is discipline for covenant breaking. Inni jedhu kuni abboommiin waaqayyoo cabuu qabu warri abboommi isaa cabsan immoo akka isaan eekamaman dubbata. Boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hanga 39tti. Adabbii kakuu waaqayyoo cabsuudhaan nama mudatu yookaan immoo warningii adaba akeekkachiisa. Discipline ala taanaani adabbiitu jira jechuudha. There is punishment if disobedience. Yoo abboomamuu baattan adabbatu jira jedha sagaleen kun. Egaa kana tokkoon kan ilaallu jechuudha. Gara dura keenyaatti warroota kana tokkoon ilaalaa summarize walitti gochaa bakka tokkotti immoo cuunfaa waliiniin kan adeemnu ta'a jechuudha. Gabboloota koo jaallatamoo Gooftaan Yesuus Kiristoos bara keessan haa eebbisu. Daqiiqaa kanaa ol fayyadamuun gaarii natti hin fakkaatu. Dhaggeeffachuudhaafis daqiiqaa kanaa ol gaarii miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos bara keessaniif jireenya keessan irratti haa mul'atu. Nagaan isin irratti haa baay'atu. Obboloota koo jabaadhaa iddoo jirtanitti waaqayyo walii keenyaaf hin kadhanna. Galateeffannee sagantaa keenya guyyaa har'aa walitti qabna. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Eebbifami kabajani sagalee keetiinis yaa waaqayyo Gooftaa dubbii koo eeguudhaan seerota koo eeguudhaan keessa jiraadhaa ittiin jetteetta. Seera kee beeknee abboommi kee immoo eeguudhaan yaa waaqayyo Gooftaa isa hubannee dubbii kee duukaa akka buunu qulqullummaadhaan qajeelfama sagalee keetiin gochuudhaan yaa waaqayyo firii gaarii akka naqannuuf sagalee kee kan nutti dubbate ulfina haa argatu. Gara keenya kottu sagalee amma dubbadde kana keessa waan baay'eetu jira yaa waaqayyo. Calluma jedhee haasofne ani yaa Gooftaa waan ani si dubbadde kana hundumaa keessa akka jirtu nan amana. Obboloonni kun immoo sagalee kana akka isaan hubachuu danda'anitti isaan gargaari. Yaa waaqayyo dhoksaan dubbii kanaa isaanii haa galu. Isaanii galuu hin didin. Kun waa'ee maaliitii hin jedhin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee isaanii irratti hafuurri Gooftaa Yesuus Kiristoos inni icciitii namaa ibsu icciitii haaraadhaan keessa isaanii irratti gadi haa dhangala'u. Barichi bara oduu bara haasaa duwwaatu hin ta'in baratti sagalee kee yaa waaqayyo isa damma caala mi'aawuuf aannan caala nama qabbaneessu soorannuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kun akka ta'uuf ayyaanni kee obboloota koo irratti baay'atu. Hunduma keenyaa wajjin ta'e guyyaan irraa guyyaa nagaan ofa ta'u obboloonni koo bakka jiranitti tika hafuura kee tika sagalee kee mootummaa kee jalaa akka isaan jiraataniif isaan gargaari. Maqaa abbaaf kan ilmaa kan hafuura qulqulluutu waaqayyo tokkoon. Ameen. Dumarratti dhaamsi koo barumsa kana walitti fufaadha waan ta'eef dhaggeeffadhaa please. Kutaa tokkoffaa kana gaarii gootanii yoo dhaggeeffattan kutaa lammaffaan isinii gala. Torban irraas itti fufna. Kanaaf kutaa jalqabaa kana gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Dhugaan jiraa biraan dabarsinaa. Gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Torban irraas itti fufna. Torbanis aanus itti fufna. Yoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufe immoo mootummaa waaqayyoo keessatti wal argina. Egaa obboloota koo jabaadhaa. Walii keenya hayyaafannu waliif waaqayyoon haa kadhannu garaa gaarii waliif haa qabaannu qulqullummaadhaan haa hojjennu amanamummaadhaaf gammachuudhaan fuula waaqayyoo dura haa deddeebinu dhaamsa kooti. Gooftaan isin haa eebbisu nagaatti oolmaa gaarii.